Yaadannoo kootirraa guyyaa gaafa sanaa kaasee hanga har'aatti biyyattiin tasgabbii fi nagaa dhabdeetti. Gaaga'amni lubbuu, qaala'insi jireenyaa biyyattii keessatti olaantummaa gonfateera. Guyyaan isaa waxabajjii 29 bara 2020 keessa ture. Sa'aatiin 11 gahee waajjiraa ba'uun gara caffee aannanii buufata baasitti qajeele. Caffee aannanii walakkaa magaalaa Finfinnee ka'een fageenya dheeraa kiiloomeetira 20 ol ta'u qaxxaamuree manatti galuu fi baasii keessa lixe. Teessoon baasichaa martuu qabamaa waan tureef walakkaatti siqeen funyee dalgee baasichaarraa rarra'u qabadhee dhaabbadhe. Dugdatti boorsaa laaqanaa yaadan rakkina jireenyaa ol baasaa gadi buusaa yennaa konkolaachisaan fireenii tasa qabu ammoo akka eechoo raafamaa imala hadhooftu eegale. Namoonni baay'een bokkaa dheeffaa wal daddarbachaa baasichatti ola seenu. Uffanni isaanii rooban machaa'een sitti bu'anis sitti tuqanis achi narraa siiqii jechuun waan hin jirre kana dubbachuufis haamilee hin qabu. Waluma dhidhiibaa walitti riiqachaa wal danda'uun qabsoo jireenyaatti fufta. Deemsa sa'aa tokkoon booda kan mogoleen koo na laafe tabba karraa alloo darbuun gara manaa gale. Miilli koo harki koos na haareera. Anaaf namuu hin barre malee har'a miira addaa keessan jira. Miira addaa, dadhabbii fi muuqa'uu. Maatiin koo akkuma durii irbaata naaf fidan hamma tokko eegan irbaaticha nyaadhee booda xiqqoo boqadhee gara kutaa ciisichaatti seenee rafe. Halkanicha walakkaa gaafan ga'u sagaleen bilbilaa hirribaa na dammaqse. Mataarraa haguuggii saaqqadhee gaafan bilbilaa ilaalu kan bilbile abbaa koo ture. Of keessa rifadhe. Hangam bilbilicha kaasutti yaanni hedduu sammuutti na dhufe. Sababni isaa yoo waa ta'e malee, firri yoo du'e malee, hattuun loowwan foonaa yoo yaafatte malee abbaan koo halkas sanaan tasuma naaf hin bilbilu ture. Miira rifaatuun guutameen bilbila kaasee haloo nagumaa jedhe. Dura abbaan koo yennaa bilbilu akkam ilma koo jedhee waan hunda dura nagaa na gaafata. Har'a garuu utuu nagaa naan hin jedhin dheekkamsaan jalqabe. Maal balleesse? Maal balleesse gurbaan? Maaliif ajjeesu? Maal isaan godhe? Naan jedhe. Anas dubbiin bitaa natti galee eenyutu miidhame jedhee gaafan gaafadhu. Hacaaluun maal balleesse ajjeesan? Kaleessa kan hin duune har'a akkamitti du'e? Walakkaa biyyattii magaalaa Finfinneetti biyya keenya jettan irratti fafa hammana ga'u akkamitti argina? Akkamitti dhageenya? Naan jedhe. Nan rifadhe. Onneen koo na baqaqe. Waan akka abjuus natti fakkaate. Amanuu hin dandeenye. Abbaan koo dabalee baadiyyaa raafama guddaa keessa akka jirtu natti himee bilbila cufate. Sana booda sireerraa utaaluun TV banee gaafan ilaalu suuraan aceetti maxxanfamee iyyan daanqoo nuugii jimmaa dha'u kan jedhu sirbaa jira. Dhaabbadheen ilaale. Dubbiin bitaa natti gale. Gaafa keessi koo godaanuu gootichaa amanu ofirra gad taa'een boo'uu eegale. Ani utuu hin beekin sagalee guddaanan boo'aa ture. Maatiin koo hirribaa dammaquun haala jiru gaafa baran isaanis na wajjin boo'uu jalqaban. Hacaaluu sagalee qofaan utuu hin taane yeroo baay'ee waajjira keenya waan dhufuufi amala isaa sirriittan beeka. Baay'ee taphataa, baay'ee namatti dhiyaata. Namatti hin boonu, namas hin tuffatu. Ni kolfa ni bashaadaa, jabaadhaa jedhee nama jajjabeessa. Xiqqaa guddaan hin jedhu. Haadhoo koo namaan jedha.
Jaalalli inni dhala namaaf qabu kutannoon, murannoon, namummaan isaa eenyu olitti adda ture. Sirbi inni waltajjii galma Barkumee irratti gaafa maqaleessan jedhee sodaa tokko malee sirbe. Afgaafin torbee du'aa duratti taasise. Qabsoon hadhooftuun inni wayyaanee wajjin kokkee ol qabaa ture. Marti gaafa gurra koorraa natti hasaasu onneen koo daraan nama daa'e. Namummaa koon of jibbe garmaleen boo'e. Miira guyyaa sanaa jireenya koo keessatti adda ture. Yoomiyyuun irraanfadhu. Maal godhu ree? Waaqayyoo haa faradu, dhiiga isaa laaf hangatiin gumaa isaa haa baasu jechuurraa kan hafe homaa gochuu hin danda'u. Egaa martuu darbeera. Haceenis egaa uummata isaa, maatii isaa, biyya isaa akkas jaalatu irraa gargar ba'ee du'aan har'a waggaa 5 guuteera. Seenaa rirmi nyaatu jedhe miti reennu. Fayyaa nagaataa jechuun dubbii yaadannoo kootirraa xumureera. Waxabajjii 22 bara 2020 Finfinnee.